Alif tahu dan dia orang tua kan jauh nukuni video tan jaga barang khas Ahmad Makar lagi ni sini dia orang tua ni kini itu jalan terkapten hundi satu akas mau orang cara kan apa kan subscribe like share comment is good orang share go tu dia history go ini sini dia share wala orang nu je beisitan le nasmanu galatoma wan garte nu je beisitan channel ni kille tu channel ada sini wan nu je beisitan baye tak galatoma sini janna asmanu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pidenya malif tet ordoga sabu yaman kana akka garte libya santa jirti oruga dubban malif libya kam nama goran milena me Ethiopia nama gabatan hida adai galan matala fanna mada bani wallahi mila kana na bali ni chif fanni so galan hida adai galan hida sporti takka dunya ratin dalaga men nama dalay sene malif ya jirenyi garte tariba kai sabu yaman ira gara sudi de ma jiran kuni akka libya santa jira chuda malif namni kana walgodu oromo muteny namu afan tokko dubbanno kana walgoda chuda malif hawala jeti fude of awaya ma oromo mutenya ke takana nama godu jire tanarti waya da dejir mali nan tariba kana yero me kan je man kana ra khara sudi olde mebe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ordofto tafi jalatum tota kiya bakuma jirtan ti salam tante ya dan onner rakate isimbira ageisun isinin jara asmanu anu afi fanis tofis walinjira arda wae biranjir wati ko wae isini dansa dabar sinin ne dufne be kharam gara galle dubban onola khamala ti cigar gati machira den dubada aye kalmati me enyu fatini atentu na bismillah na mucho kai mullo to ana assalamu alaikum an jafira burani igani le anar ku badu nar kanin sargan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kam jota bi ordofta kille to jirtu arra dam soyi kabanne jeni di anne dam sasani smata dure kille to batu ko achin nutille ne ratti tarkan fudanna asmanu ga ordofto tafi jalatum tota kiya sen hot de tafaddal nama itu jirra asmanu ga wae mudanna kana walmanu nama kana walma mudanna jirra wante Sige bibiri jasi. Ulata. Ani ba obet. Akasiti nama wi tokko dalaga aje. Sabere rukhas. Nama wi tokko dalaga aje no am. Ma jennam dalaga nakana maktabati hota da amma da ba hota aje. Amma mujan suni kan ragam sana kanne jada ko sahibi khiya. Baka asmanu khane dayna ogadenu maktaba sandayne mamjam fode maktaba nanu geyse nama garte dalala to chijir nokon oromoda nama ogame ka yechuda yani dalal makana dalagu dalala kana nama to ko dalaga geysu da nala geysa ogga dalaga geysu harkarti ko mashan rabudat nama dalaga geysu di mukhanara nama kana harkarti ko mashan fudata amo baati ta ko ogga dalayde no so baati ni qabalta in kan tabi sakana دلقتيه مو دم في مخي خنرة ولا كابادي يسحب خنت ولا كابادي يسحب خنت هو قد رافض يقولون إذا بقي سنقولوا خمو والله خنا كم شدي بيننا دي بي عشان ما فين بكسن الرأي كل فينا تاتي هاسو برباني أيوة وإنما قافي خنا يعني أسرتها ديش نيفو واي مخنا دلال ما دلق مالي دوي برجع شواني في دلقتين كوي شوارع على خنا نما شرتي أنا ما نفيدي ده ولا سين فيدي جي تيجي أمس كيس لا ما بكسني توان أنا ما نفيدي بكسني توان تكان سيفهم ما له ونخوني مختبنا كنا من مختبا جان كون دلالي عرب أورمو تنا نما ميكا دلقا جيسا نما يو كم تكاتي كجارة نما كودشان كودجاه دلقا جيس ونامني خنياس كابيارا باجي تك باجي نان بكتا جرا والله يو دوغا دبنة akasitti nama kana oggaa geesse namni kun jadiidha waan as keessa haala jireenyaa kana hin beekneef inni kun bakka dalagaan isaa tanuma nama tokko immoo inni argaa qabaate kuma kudhan warra inni qabaatee irraa fudhates kuma kudhan fudhatee irraan tana bakka barcaa isaati kun barcaa isaati jechuudha yoo kuma shan qabaates akkasumatti sanii asii baatii ulii raqama maqaa keetii sichirra qabdaa anas irraa masuula siin jaa ونأتي دلائي دتون يجود هو أبدانيس أنا مسؤول جيتي وكاسني سجى يساعد مكتبة كنارا هو أبد ليستيس يو أتيس أنا تجاه فتما سيقاله أتمو ولا كابا تزرعه ولا كابا أرمى أربعة ولا قالني ولا كابا دي خنا
isaa fi arabninis walumaanuu jechuudha walakkaa baatii kafalta baatii takka hoggaa dalayde maqaatii dooraalaa 50 takka kannite jechuudha baatiitti ayyee dooraalli 50 kun nama tokko irratti hoggaa qabde meeqa dhaqa kana dalaaliif maaf nyaatu jira malee waan oromoo rakkattuu warra alee yaa'u dalagaa naqu jira yaaduuf jira waan jedhamu tokko as keessatti mul'atu. Quuqama namni oromoo ta'e beekadha nama mataa yaafate immoo si shaarri deemu sargee yoo na biriidhaatti dalagaa ta'uu takka beekadhu namni kun if jijjiira yookaan maatii jijjiira jee biyyaa bee malee akka isa kana as keessa taa'ee oromoo nyaatuudhaaf taa'u miti jechuudha maaliif namni kun hundinuu kaayyoo qabaa jechuudha maaliif ati garuu yoo namatti hin gartee hamtuu yaadaa jettee hinuma milkooytu. Akkasitti hayyee oromoo tana ilmaan oromoo kana guyyaa irratti nama 20 geejjan hayyee baatitti nama kanarratti dooraala 50 takka baatirraa hoggaa dalagaa san dalagatti osoo maallaqa san yoo huccuun isaa gartee ciccittuu akka feete taate'u osoo huccuu isaa san hin qayyaranne maallaqa san isaa kannaa jechuudha dura. Akka haaree dhufe. Akka haariyummaa dhufeen osoo huccuu takkittii qamisa Itoophiyaa irraa dhufeen firaan qayyarra jechuudha. Ma saniifuu kun maal ta'uu qabaa maal akka godhamuu qabu asirratti laalla. Akkana nama godhuun isaanii agarre godhan itti jiran saaminsa jaama tokko irratti kamataa kiyyatti. Dabri maal akka ta'uu qabu waan akkanaa kana haadhii sanii moo isaaniifis dalagaadha itti fufanii yenna moo kam jenna. Wanni godhamuu qabu kan ammoo wanni kun akka mataa kiyyatti na biratti. Kun wanni godhamuu qabu gartee abbaan dhimmi isa ilaalchisu sun gartee abbaan akkas dalagu sunu yoo barbaade viidiyoo kana alaalu sii galee. Innummaa sunu. Laaliiti waan akkasiisan ganaa dhiisisiin jenna nuti amma. Maaliidhaaf gartee ati miskiina tokko karaa deemu ka ufiifuu quufee irraa hin sii galee ka ufiifuu waan nyaatu hin qabne zau jedheetumaan akkanumatti ta'inni keessaa qabu keessa barbaaduun hin taatu. As keessatti maaliidhaaf ati miskiina tokko gartee qarqaaruu qabda malee ati akkanumatti dalagoo si barbaada minaamin jetteetumaan asumaan dalga dabsuun kun hin taatu. Yaadni qeemmaa as keessatti isaafis dalagaa taatu gartee dalagaa sirrii dalagatuudha karaa mirgaatiin si galee. Wal gargaaraa jechuun hojii dalagatuun akka keessatti ifis qootee irraa harkachuu qabaa nama miidhuun qabu. Hiisila. Isa sanii yaaduu qaba. Isillee yaade isaafis yaadu. Dalagaa tana dhaqee bakka dalagaa san wajjin hin dalagu waan ta'eef arruma keessatti deebi'aa mee gargaaraa dhaqee. Yoo dhaqee gargaare torbee takkaa fi kana gargaaree hojii yoo barsiise itti haqaan jaan. Barammoo wanni yoo immoo geessee akka deebi'e mucummaan kan dalagee dawaama isaa fitee ganamarraa qeelaa galgalaa dalagee baatii san kan xumuru ta'e akkasuma walakkaa baatiin ni dhaba jechi jaamu kunani. Laalamma yoo dhugaa dubbanne inni kun dalagaa geessuu qofa isarra jira maaliif yoo naan jedhe garuu dalagaa geessuu tanaafuu wanni inni harkarra fudhatu amma maallaqa biyya kanaa 5,000 janna. Ammoo baatiin hoggaa geesse jechuudha 50 dooraala jechuudha. Dhibba takka dooraala osoo hin ta'in 50 dooraala. Sigalee wanni inni nama tokko irraa fudhatu. Dooraala 26 kaati. Yamanii 26. Dooraala Itoophiyaa 500. Itoophiyaa 5,000. Hangasu. Itoophiyaa khalas. Ati amma walumaa galatti iyyuu fakkeenya akkasiisan yookiin nama tokko lama sadii osoo hin ta'in waan akkasiisan hedduutu jira beekte. Yaman kana keessa qofa osoo hin taane naannoo biyyuma fedhe haa ta'u ni jira garuu kun hanna jeeti ilaala. Gocha akkasiisu yoomaayyuu hin ta'u sun ilaalcha bareedaa miti si galee ilaalcha gadheedha beekte. Kanaafuu yoo ati wanti akkasiisu dhaabbachuu qabaa Oromoo ta'e biyya tana qabeetan dalaala haa taatu dalaalummaa feetu amma eegali. Wallahi dhugaadha. Garuu akkana waa miidhuu Oromoo miidhuu dalagaa naquudhaan hanga tokko walakkaa maallaqa isaa raatiba isaa qabaatii yookiin mindaa isaa qabaatii takka waan inni baatii takka hojjetee fudhaturraa walakkaan keenya waan jedhamu maaliif jennaan namni as keessa ture waan akkana nayyamu. Jadiidarraa akkasii fayyadaman innis ni beeku. Egaa maaliif namni as keessa ture immoo namni afaan beeku akkas godhuu hin danda'u namni afaan beeku jechuun firraa dubbata. Afaanis yaani manni suni waan afaan hin beekneef isa bira taa'eetuma isa kanas kaa'eetuma arabaa walii gala waan inni kun jiru hin beeku jechuudha inni amma biyya irraa dhufu hin faamu. Yoo amma baatii 5 na dalayda jees isaan dalagaa qofa keessanii arabaa walii galanii baatii irraa waggaa dalage yoo fade maalleeni isa sanirra bu'aa
huccuu uffata takkaa fi lama biteefi maallaqa keessiifiin kaayee nyaataa jechuudha namni kan yoo dhugaa dubban maali waan afaan hin beekneef si galee san waan ta'eef waa'ee kana isinii haafne jechuudha oromoo teenya kanumaafuu maaliif ilmi namaa kun yoo gartee ati keerii namaa yaadde nama milkooyta wallaahi yoo hamtuu nama yaadde yoomiyyuu milkooyta ati garuu addunyaan tun akka feetillee taatu maaliif hanga feetee yoo nama nyaattes booddeen isii keessumaa deemta jala sanitti ati teetiin waan namu akkam jaansa uumama facaafatee murataa akkuma jaansanitti jechuudha nama hojii fi nyaataa jechuudha jala sanitti maaliif namni rabbisi taatu garuu waan akkanaa nama godhu dhugaa dubban namni obboleessa qabu waan akkanaa nama godhu saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya viidiyoolee ilaalaa jirtan tanarra waa hubattan keessattuu warreen biyya namaa gargaraa keessatti argamtan biyya ardii Eeshiyaa qofa osoo hin taane akkasuma ardii meeqa keessa Oromoon ni jirti miidhagduu addunyaa yoo qiyya. Beekamaadha kuni. Hatta Chaayinaa illee jirti Oromoon Jaappaan biyya hin jirre qabu. Saatireetee kanneen dhaquu miti ni jiran inni koomentiin inni jiru booda yoo viidiyoo tana laal anuu ichiin jira jeeni barreessa. Inni amma mucaan irraa chaanu gurraachisuun amma laal Chaayinaa keessatti argama. Gabaabaan sunillee saniifuu dhuguma. Akkasitti Oromoo teenya baasiga Oromoon waan ta'eef amma keessaafu taarifa garaa suutii tana keessatti nama keenya isaa barra akka gala. Wanti namoota ta'e ni jira. Mana hidhatti ni hidhamne akkasuma mana hidhaa saadatti jalqabaaf ni hidhame alfiinoo waa'ee tashiriiniiti. Alfiin bakka 2020 jechuudha akka asii. Ni hidhame namni ulaa sana irra dhaabbatee Oromoo maallaqa irraa gooru Oromoodha. Hangana kafali jedhee kan murteessu isa. Hangana haa kafalu jedhee Arabaa fi nujitu haasoo isa. Yaani kuma takka yoo jeessuuti. Oromoo katti dhamtu sanarra maallaqa guurree gabbaatee warra wayyuu maallaqa haanu kafaltuu yookiin kaan ammoo 500 suudii. Yaman keessa jiraachaa. Kan murteessu isa. Ularra ka'ee guusaa kan jimaa bitee fidee cinna gatatu isaa suuqa ulaa tana duraa kan gurguratu Oromoo. Jechuudha amma inni Arabaa walii galeeti. Numarraa dalagataa jiran. Arabaa walii galeeti. Maallaqa buusisiifnaa afaan naaphee kanaa ittiin ho'i maqajuuti sun. Inni waan afaan Oromoo kana beekuuf. Ifiifillee afaan uummata kanaa waan baree jiru. Jechuudha asiin Oromoo teenya cabsataa jira jechuudha. Dhugaa dubbanne. Lammaffaa irratti ammas yeroo lamaan deeme waan ta'eef yeroo lammaffaattis mana hidhaa Sufiyaan magaalaa Sufiyaan jedhamtu jira Aljoo yoo dabartu. Yoo sanaan deemne immoo Reedaa magaalaa jedhamtu kota akka jira san dabartee dha. Hidhameen ture achittis namni maallaqa buufadhaa 200 suudii fidaa kan jiru Oromoodha. Oromoo isa Oromoon Jimmaa ni jirti nama 2 Walloon nama 2 waliigala nama 6. Kunneen yoo maallaqa ni buufadha takkitti jettee silkii raawwatee walii sin buufadhu jette si arrabsee warri si dhawu keessa Oromoodha. Kan boksiin si ta'u san. Maaki jibdaa jee Oromoo. Dabrimmas hojii kanaa tana Oromoo kan murteessite wanni kanaa ta'uu qaba jettee Yemeniin ta'uu waliigaltee waan kana dalagu jirtu Oromoodha malee Yemeniin kun mataa ifirraa waan kana fuutee akkana Oromoo godhu jirtu natti hin fakkaatu. Atillee yaada qabdu dabarfadhu qabdu isaa qofa. Kabajamtootaa fi hordoftoonni gartee yaada dubbatu fedhe abbaa fedhee yoo ta'u gartee nama dabasirra yaada dubbatu jedhamsan keessaa yoo innumaa yoo ta'e nama keessatti yoo ta'e gartee hin sodaati maalidhaafi abbaan fedhee akka dabasirratti dalagee jedhe gartee hin milkaa'u jechuudha sii galee kanaafuyyuu ati eenyumarrattuyyuu daba hin dalagee abbaa fedhee yoo ta'u diimaa ta'e gurraacha ta'e kanaafuyyuu nuti kan dubbanneef ilaalcha tokko yookiin waan tokko agarreetti malee kan dubbanneef yoo akkanuma ol kaanee dubbanne miti. Kanaafuyyuu abbaan fedhe irratti illee yaada fokkataa yaadin. Hin milkooytus yoomillee yeroo sanitti garaa keetiin nyaattee ni quuftaa gachiiftee ni bultaa garuu qanii nama sanii wal garte wal arguun kee oolamu. Dhiiraa wal arguun hin oolamu. Egaa akka carraa. Akka carraa. Isaa yookaan takka karaan deemu isaa yookaan karaa ho'iitiin deemu tinaa qabsiisee jechuun gaaf takka waan oolamu wal afaan dhufuun mala jechuudha. Dubbiin rabbii tuni takka olii takka gadi yaan garuu yoo ilmi namaan qabade si qaqqabees rabbiin walaa yoo itti rabbi irratti hirkatte rabbiin si qaba. Kanumaafuu wallaahi waan gartee nu hordoftaniif nu daawwattaniif baay'ee takka galatoomaa isin jenna. Asumaanuu fannistuuf mee yaada qabdu dabalatu. Mata dureen qophii teenyaa amma qophii isinetta nama mata duree irratti himne waan ta'eef xumurarra ni himna. Wajji jirree kaa'uu dandeenya rakkoon qabu. Mata dureen dubbii teenyaa maali? Mata duree yaada keenya kan qopheessinee amma dhiyaannee wanni dubbachuu jirru kun maali? Hiikaa jaa maaliif ta'uu danda'e? Jecha joorraa. Maaliif ta'uu danda'e jetti? Bakka mee